GMN irraa oduu galgalaa isinitti himna oduu galgalaa kan isinitti himu ani namni sirriitti jalqabarratti mataa oduu suree galgala. Qabeenya mootummaatii fi uummataa hayyoo qabameetiif oolchuuf hojjechuun barbaachisaadha jetti itti aantuudhaaf yaa'ii mana marii bakka buutuu uummataa. Waraanni Israa'el lammiilee Filistiin deeggarsa namummaa akka hin arganne danqaa uumaa ture itti fufee jira. Kunneen hanga boosuutti gara bal'ina oduutti dabarra. Qabeenya uummataatii fi mootummaadhaa hojimaata badarraa eegalee hayyoo qabameetiif akka oolu hojjechuun barbaachisaadha jedhan itti aantuudhaaf yaa'ii mana marii bakka buutuu uummataa Aadde Loomii Badoo. Yaa'ii waggaadhaa 23 waajjiraalee olaanaa Odiitara Federaalaa naannoleetii fi bulchiinsa magaalota naannoo kibbaa magaalaa Arbaa Minciitti taa'amaa jirurratti waltajjii kanarratti argamuudhaan haasawaa taasifte Aadde Loomii Badoo hojiiwwan badan dhaabbilee mootummaa amantaa mootummaatii fi itti quufinsa uummataa hir'isuun komii akka dabalu taasisa jechuudhaan haaluma kanaan waajjiraalee sadarkaa jiran malaamaltummaa fi hojimaata badarraa fagaachuun aangoo sirnaan fayyadamuun fedhii misoomaa biyyattii guutuuf hojimaata faayinaansii sirriitii hordofuu qabaa jechuudhaan dhaamsa dabarsanii jiran. Oduu biyya alaatiin waraanni Israa'el lammiilee Filistiin deeggarsa namummaadhaa akka hin arganne danqaa uumaa ture itti fufuutu gabaafame. Israa'el erga daandiiwwan gara iddoowwan raabsa gargaarsaatti geessan akka naannoo waraanaatti akka ilaalaman akeekkachiistee booda giddugala raabsa gargaarsaa Gaazaa har'a ni cufamaa jetteeti jirti. Dhaabbanni gargaarsa namummaa Gaazaa Itoorkii gargaarsaaf falmisiisan Ameerikaa fi Israa'el ta'ee torbaan dabree kan hojii jalqabe yoo ta'u hojii faayinaansii gurmaa'insaa fi ga'umsaan hojjechuuf buufataalee isaanii cufaa jechuudhaan dubbatti. Raayyaan ittisa Israa'el Difeensi Foorsii odeeffannoo adda baaseen ammoo namoonni bultuuwwan raabsaa akka hin seenne yookaan daandii gara saniitti geessurraa akka hin imalle dhorkaadhaa jetteeti jirti. Kunis kan ta'e qibxata dabree dhukaasa Israa'el erga wiirtuu dhiyeenyatti argamu tokko irratti yoo xiqqaate lammiilee Filistiin 27 ajjeefamanii booda yoo ta'u akka ejensiin ittisa siivilii Hamaasiin geggeeffamu ibsee jira. Humni ittisa raayyaa Israa'el akka loltoonni isaa shakkamtoonni karaa itti seenan murtee irraa maqan irratti gara saniitti sosso'an erga addaan baasaniin booda dhukaasa banuutu himame. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Gaazaa keessatti namoonni miiliyoona 2 ol balaa beelaatiif saaxilamaa akka jiran ibsee jira. Kunis erga Israa'el guutumatti gargaarsa nyaataa ergamu torbaan 10 takkaaf akka addaan kutu taasifte jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota GMN irraa oduu roobii gargaraa qabannee dhiyaanne kanan gammaatti daawwachaa turtanii qophiiwwan GMN kanneen birootti fuutuutti gaarii.